وانا جالتي انا قافتك فتون تاني نما برا جالتي تو نما برا انا قافتون انجدي مالي ياد جالة نتكاسمتي Mucattiin asirratti argitan kun egaa nama qaama miidhamaa akkasiitti heerumtee waliin jiraataa jirti. Gudii Mansuur Jamaal kana dhageessaniittu hin bareedanu. Daani alamin barasu kamikora andu oromo no. Mucattii kana maaliif hin dinqisiifadhee konfidensii isin qabdu meemee eenyuun akkasii miidiyaa irra ba'ee falmataa jiru. يوني شبلا وي يوني شبلا وي يوني ود Dhiisaa akkas jettanii nuun hinaaffisinaati. Kunoo kun immoo haala nafaashinii ta'e TikTok irratti. Maa dinqa keessatti hin qaqqabu adaraa. Habibi, come to Dubai. Come to Dubai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washmarka fune ordoftotaaf kabajamtoota Oromoo show akkam naaf jirtu zuruun jireenya aafiyaan akkamiin isinitti dha har'as viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisuu kan ittiin fataazanaa jennu har'a guyyaa 8ffaa keenya jechuudha. Egaa har'a guyyaa 8ffaadhaan walitti deebinee jira. Anyway wanti asirratti jechuu barbaadu viidiyoo hojjennu kanarratti jechaadha. Chaalenjii tokko yoo eegalle jedheetanii meemee barattoonni yuunivarsiitii garaagaraadhaa barattoonni walumaa galatti barattootuma barbaade isinii galee barattoota koomentii jalatti ambarataadha jedhaafti barreessa meemee yoo ijoolleen hedduun jiraatan ilaallee guyyaa viidiyoo hojjennuun jechaadha. Gaafii tokko dhiheessaa badhaasa kaardii goona jechaadha. Maaliifuu barattoonni baay'een yoo jiraatan jechuun yeroo baay'ee yemadaam qimamochiit baay'eetu viidiyoo YouTube hordofuu irratti jechaadha. Kanaaf immoo yoo barattoonni hedduun jiraatan akka gargaarsaatti ta'a jedheetan yaada. Viidiyoon takka irratti kaardii qarshii abbaa 100 isiniif kenna jechaadha. Guyyaa boriitii kaasee jechaadha yoo ijoolleen baay'een barattoonni baay'een jiraatan jechaadha. Kanaaf maaliifuu koomentii barreessuun dagatina. Warreen mugar chaanalii kanaatti haarawaa dhuftan subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo kanallee hundi keessanuu akka namni tokko nafni like gochuun dagatina. Gara viidiyoo. يوني شبلا وي يوني شبلا وي يوني ود يوني جگنا بان عبيد يوني كون انديت اندم كورابن يعني خوتي كان كان سنتو ار والله انديت اندم كورابن قال يوني جگنا راس كوم متنور سو لذينو كودس متلي اسكي زنت قراجي رمكوشكو والله لزغابت جچسنا كمباني مسكوتي كانت تشوها افجر ماسكيزا ولدغ هاجرا تربيه كان ما كانوا مچفه دي مسكوتي تنبن ان شاء الله بقى مال قدري اغاتي غافيك اسامه يادد يورا لي قفص وري غاري كوريلين تكاچون دمو غافزار Jargoon eenyuun laphee gubuufi. Jargoon eenyuun laphee gubuuf. Isinillee walitti akkas dhiisaa kan nuuni naaffisinaa. Nu eessa nuke ahii. Faashiniin bara kana ammoo kana. بارك الله بلوت استي بارك الله بلوت بارك الله بارك الله بلوت استي بارك الله بلوت بارك الله يا لم يرق الله يا دستا يترنا بيتون فكر يملا تساسباچو نورو بي ما كللا Kun akkuma asirratti argitan hundi nu inaaffisuudhaaf wanti inni goon hin jiru isin galee inni wal dhungoon kun immoo alanuma ba'e alanuma haaraa wayii ba'e bakka. Ergasii wanta akkasii dhokatame godhama. Garuu mucattiin kun akkasiin nama meeqa gubaattu akkasiin xalaata keenya gubaattu beektu qobaasitti qabsaatti jechuu danda'ama. Daani alamin barasu kamikora andu oromo no. ቆይ አንድ ዘፈን ልጋብዝ ቆይ ያኔ የሆነ ወንድሜ አንድ አዲስ የወጣ ዘፈን አለ እሷን ብቻ ጋብዤ እወጣለሁ እሺ ቆይ አፍሪካ ቡልች ነጀዴ ወረቦሌ ሳይሆን ሌላ ነው እሺ አታስብ እንደው ብጨፍር ራሱ ደስ ይለኛል ከኔ ጋር ኡስቴኒ ማለንጀ አቺ ሩፍቴት ቦቺ ሴንዴማ ማለ አከሰቲም ቦ
ያ ጋይስ ኢትስ ኦኬ ችግር የለውም ያጋጥማል አንዳንዴ እቺን ዘፈን ብቻ አዳምጣት ይሄ ዘፈን በጣም እንትና ነው ያ ባጃሊ ኩዲና አፍሪካ ቡልቺና ነው ተደገፈዳ Africa ilame Africa ya warra kushi gargala lagama warra kushi lagamor mori warra babiya nadari abba fardadale Egaa akkuma asirratti argitan mucattiin kun kana qofaa miti baay'ee aan konfiidensii dhuma siin dhibeen asirratti dhiyeesse konfiidensii dhumtisi atu jarri waan hin taane jedhanii arrabsanii jechuun gidduuttiin keessaa kokkote malee jechaadha waan jarri nuun jedhanu beektu jedhee tayyaadha yoona asirra dhiyeesse egaa xiqqoo waan amaariffaan ta'eef yuutuubiin naa dhabe jedhee tayyaadha kanaaf mucattiin kun egaa harka rukutuuf malee biraan darbu harka rukutuuf malee biraan darbu jechaadha xalaata keenya guggubaatti akkas jagna tokko uummachuudha malee warra taa'ee duwwaa fokkoru gaarii miti duwwaa fokkoruun gaarii miti akkas agarsiisaati isinii galee Namichi fuula haadha manaa isaa isa dhugaa argee hiikaaf gaafate. Gochi kun kan raawwate biyya United Arab Emirates yoo ta'u, haadha warraa fi abbaa warraan kun ergaa wal fudhanii bubulaniiru. Haa ta'uti malee haati warraa isaa kun yeroo adda addaatti fuula ishee dibataan waan miidhagsituuf fuula ishee isa dhugaa arguu hin dandeenye ture. Tibba darbe ammoo yeroo bashannanaaf gara bishaan daakii deemanitti dibanni miidhaginaaf isheen dibatu yeroo irraa ba'utti fuula ishee isa dhugaa arguu isaatiin haadha warraa isaa kana akka hiikuuf gaafateeti kan inni jiru. Haati warraa isaa kunis xiinsammuun ishee akka hin miidhamneef gara gorsaa xiinsammuu deemuun ishees dhagaameeti kan inni jiru. Abbaan warraa kunis kallattii adda addaatiin yaanni dhiyaatee fi jaarsummaan taa'ame lakki jedhanii walitti araarsuuf yaalanus gonkumaayyuu ta'uu hin danda'u. Nan hiika jechuu murteessiti kan inni jiru. Kana dura ani fuula ishee isa dhugaa hin arginen ture. Ani akka yaadutti fuulli ishee inni dhugaan kanuma natti fakkaataa ture. Erga bishaan keessa seennee daakuu eegallee dibanni isheen miidhaginaaf dibatte irraa ba'ee boodan arge jechuudhaanis yaada isaa kenneeti kan inni jiru. Kanaaf haati warraa koo maalummaa lamaanidha kan isheen natti mul'atte waan ta'eef gonkumaayyuu ishee waliin jiraachuun barbaadu nan hiika jedhees murteessiti kan inni jiru. Egaan akkuma beekamu yeroo ammaa kana dibanni adda addaa dubartoonni miidhaginaaf fuula isaaniitti dibatanu maalummaa isaanii isa dhugaa jijjiiree nama biraatti kan inni nutti agarsiisaa jiru jechuudha. Haa ta'uti malee gaafa gara bultiitti gara haadha warrummaa fi abbaa warrummaatti deemnu maalummaa keenya isa dhugumaa fi qaama keenya isa sirrii itti agarsiisuudhaan waliif galuu fi gara bultii ijaarrachuutti osoo deemne bareedaadha jechuudha. Maaliif jennaan gaafa wal arganii wal kaadhimatan maalummaa kan biraa ta'e gaafa waliin jireenya eegalan ammoo nama biraa yoo ta'e akkuma kana wal dhabbiin gidduu keenyatti hiikame bultiin keenyas salphumatti addaan cituu danda'a gatii ta'eef jalqabumarraa maalummaa keenya isa dhugaa walitti agarsiifne gara bultiitti adeemnuun dhaamsa koo isa xumuraatti. Safuu dhabbo kun akkasila dubartoonni dhiisaa meekaappiin dibatinaati jennaan diddani. Dhiirri immoo durba fakkaatu tokko laalame rabbeedhaati kan. Barriin darbana eegii gadaatu kan milkiiti. Bilbannu fura yoomuu irroon barana guutti. Waliif galla kulleetoo wallabni nama miti. Annan dhufana eegii irreecha baranaatti. Tsaggaa'e eessa jirta? Eessa jirta Tsaggaa'e? Inni beektu namni akkasii akkuma ta'e gizi gaafa miidiyaa irra ba'u jechaadha. Sirba afaan Oromoo gaafa jala gadhiisu sijjammar ka Oromoo min ይጠበቃል sijjammar nu arrabsiiftu sinii gale dhiisa Gudii Mansuur Jamaal kana argitaniittu Gudii Mansuur Jamaal kana argitaniittu ani na dhibaara alana koo akka dhugaaf soba adda baafnu dhabneerra ayin erga dhife dhiisa kun amma dhuguman fakkaatu waan jaallatee na gaafatachuu osoo hin taane nama biraa jaallateetu nama biraa naa gaafadhu naan jedhee malee yaada jaalalaa natti kaasee miti. Ishi jedhee gaafanii nama biraa barbaaduu fi nama sana arguu hin dandeenye na gaafate ammas bilbilee na ani arguu hin dandeenye jedheen.
Na guyyaa biraa ammas na gaafatee naan energiin hin annabee naan anoo na soraadhe malee sumana jaaladhee naan jedhee. Ayyee. Na indekii dhiisii anamti irra deebiillee kabraasii barbaada malee hin jedheen. Ati suma malee sila yuusu saalfadheeni ani sumana barbaadee naan jedhe. Isaa booda didee mayyuu amma sirra deddeebina gaafatinna bakka ati hin beekin inni itti gala jechuudha. Jaalatteetis? Jaaladhe bakka. Oh, baay'ee namatti tola. Garuu namni jalqaba naa barbaade siin jedhe sun nama maqaatiin magaalaa sana keessa jiru moo bakka? Akkasumatti nama naa barbaadi bakka. Nama fuudhu siin jedhe. Nama fuudhu naa barbaadi naan jedhe. Galfachuuf barbaadeeraaf garuu arguu hin dandeenye. Timennaan moo anoo sila yuusu saalfadhe malee sumana jaaladhe. Ishkenne gara deemsaatti dhufne sana booda gara gaalaatti dhufne jechuudha. Baay'ee namatti tola. Gaa'ela milkii isiniif haa ta'u. Inni akkuma argitu qaama miidhamaadha. Maali isaas simoo'e. Namni tokko jaalachuu fi tarii amala isaa ta'uu danda'a yookiin qabeenya isaa yookiin miidhagina isaa yookiin immoo bilchina sammuu isaa akkasumattis ilaaltee immoo jaalachuu dandeessa. Maaltu akka isa jaallattu taasise? Galisaanii qaama miidhamaa yoo ta'e baay'ee nama sammuu qabudha. Amala garaagaraa waan garaagaraan qabu. Akkasumatti amala isaa yaadumsaa isaa sammuu isaa jaallatte. Sammuu isaa jaallatte? Baay'ee ajaa'iba. Charchii moo deemaa gaaddisaan? Charchiin deema. Gaaddisaa bakka gammadu. Akkuma asirratti dhageessan mucattiin kun egaa bareedduun kun qaama miidhamaa akkasitti heerumtee waliin jiraataa jirti jechaadha. Asirratti maal isiniin jechuu barbaada? Dubartoonni onnee akkasii onnee gaarii akkasii qaban iddoo tokko jajjabeeffamuu qabu. Dubartoonni baay'eenis warri fakkeenyaaf lafumaa kaatanii qarshii hin qabu. Hirrinni kun akkasii inni fokkisaadha. Inni rakkataadha waan argitettanii dhiiftanu jechaadha. Dubartoota akkasiitiif kun barumsa isiniif ta'uu danda'a. Dubartoonni akkas onnee gaarii qabdus jirti jechaadha. Asirratti maal isiniin jechuu barbaada? Warri qarshiitti amantan, warri waan garaagaraatti amantan jechaadha. Jaalalli jiraannaan wanti hariin hin jiraata. Baay'ee jiruun yeroo kana inni tokkichaan hiikamaa jiru, inni tokkichaan diigamaa jiru jechaadha. Maaliif waan qarshiitti amantaniif. Qarshiitti amantanii seentanii gaafa qarshiin sun dhibee immoo rakkina isinii galee harka rukutuu fi malee niisu. Anyway, viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin baarsee isin gammachiisee dheeyyaadha. Yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuun dagatina. Haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti haga guyyaa saglaffaadha walitti deebinutti Oroo Shawuu nagaan naaf tura. Isinin jaaladha, isinin kabajaa.